Asoosama jaalalaa gaaddisa onnee kutaa lammaffaa. Nagaa fi fayyaan maatii burqaa Love Story hundumaaf isiniif haa ta'u jechaa kutaa kana dhaggeeffachuu keessan dura yoo kutaa tokkoffaa hin dhaggeeffanne ta'e yeroo ammatti kutaa tokkoffaa dhaggeeffadhaa. Sababni isaas walitti fufinsa seenaa kanaa akka gaariitti isin hubachiisa. Hojii keenya jajjabeessuuf like, share fi follow subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaada keessanis koomentii keessatti nuuf qoodaa. Amma immoo gara kutaarraa haa seennu. Kutaa lammaffaa. Guyyoonni muraasa darban Faayizaan garuu yeroo hundaa dargaggoo sanaa yaadatti deebisaa turte. Maqaan isaa hin beektu, bakka inni jiraatus hin beektu. Garuu ija keessaa tasgabbii fi kabaja isaa keessatti mallattoo dhiisee ture. Guyyaa tokko yeroo boqonnaa isheetti mana kitaabaa magaalaa sanaa keessatti argamtu seente. Kitaaba haarawaa barbaadaa osoo jirtuu sagalee tokko duuba irraa dhageesse. Har'aas kitaaba harka kee keessaa kufeera jedhe. Faayizaan yeroo duubatti garagaltuu namuma guyyaa san kitaaba ishee kaasee kenneef argite. Onneen ishee saffisaan dhawatuu jalqabde. Ati jechuun afaan bante. Dargaggoon sun kolfaa eeyyeen ana, amma garuu kitaaba kee akka gaariitti qabadhu jedheen. Lamaan isaanii yeroo jalqabaaf kolfa wal fakkaatu isaan gidduutti uumame. Maqaan koo Faayizaadha jechuun harka ishee diriirsite. Innis kan koo Kaamil jedheeni. Yeroo sana maqaan isaanii walitti dhiyaachuu fi isaan akka walitti dhiyaachuu onneen isaanii jalqabsiistee isaanitti dhaga'ame. Sa'aatii muraasa mana kitaaba san keessaa waliin haasa'anii dabarsan. Waa'ee hojii isaanii, waa'ee jireenya isaanii fi waa'ee abjuu isaanii wal gaafatan. Faayizaan yeroo sana keessatti wanti hubatte Kamaal nama dubbii baay'ee hin dubbanne garuu onnee gaarii qabu akka ta'edha. Kamaalis yeroo sanitti wanni hubate Faayizaan bareedina qofa osoo hin taane sammuu fi amala namaa hawwatu akka qabdudha. Yeroo addaan ba'an Kamaal xiqqoo dhallisee dhaabbatee Faayizaa je'een. Faayizaan ooyyee jetteen. Yoo siin mufachiisuu baadhee yeroo biraas wal arguu ni danda'ama je'een. Faayizaan yeroo muraasaaf calliftee fuula ishee gara duubaa garagalchitee eeyyeen ni danda'ama jetteen. Jechoonni sun Kamaaliif guyyaa san gammachuu guddaa ta'e. Garuu yeroo isaan adda ba'an walirraa fagaatanii deemaa osoo jiranii namni tokko fageenya irraa isaan ilaalaa ture. Namni sun fuula cimaa fi ija hinaaffaan guutamee qaba ture. Faayizaa jechuun maqaa ishee suuta jedhuun hime. Namni sun eenyu ture? Maaliif Faayizaa hordofaa ture? Jaalalli isaanii jalqabame kun rakkoo akkamii keessaa seenaa? Kutaa lammaffaa har'aaf asumatti goolabna. Maal jechuun yaaddaa? Namni fageenya irraa Faayizaa ilaalaa ture sun eenyu ta'uu danda'a? Yaada keessan koomentii keessatti nuuf barreessaa. Kutaa sadaffaa keessatti dhokotaan kun eenyu akka ta'ee fi maal akka barbaadu ni beekna. Kutaa itti aanu akka isin hin dabarreef burqaa Love Story follow subscribe gochuun laayikii fi sheer godhaa. Burqaa Love Story'n seenaa onnee nama tuqu, xalayaa jaalalaa akkasumas walaloon isin bohaarsuuf kan qophaa'edha. Nagaan turaa. Jaalala dhugaa keessa biqilan.
la ya jala ya roketi onne sentu halala shekan jettu man guddof dargaggeessa meessuma milikte senta keessa